Ayyina shamaa kan jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa hundumti keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqayyoon galatu. Egaan saayitii kana immoo Facebook irratti lakkoofsa bilbilaa keessan akkaataa haala salphaatiin akkamitti akka dhoksachuutii dandeessan isin agarsiisuudhaafan dhufe jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'uun sirriitti steep kiyya hordofaa viidiyoottiin gabaabduudha. Gamanumaan immoo viidiyoo kana laayik gochuun na jajjabeessan isin jedha. Please laayik gochuu hin dagatinaa isin jedha. Egaan jalqaba gara Facebook application keessan dhufuutii qabdu jechuudha. Gara Facebook application keessan akka dhuftaniin wanti isin gootan ni jira jechuudha. Jalqabaaf kunootti gubbaa kanarraa mallattoo tuqaa sadii ni jira waan ta'eef kana keessaa al tokkootiif ni seentu. Sani booda kana keessaa akka seentaniin kun akka kanatti naan isiniif baasee jedhu seatingii kan jedhu barbaadattu jechuudha. Seatingii kunoo isa kana jechuudha. Kana keessaa al tokkootiif ammallee ni seentu jechuudha. Kana keessa innaa seentanii as keessaas wanta barbaadatan ni qabdu. As keessaa xiqqoo ishee akka gadi siqtaniin privacy settings kan jettu ni jirti jechuudha. Iddoo kanarraa privacy setting kana keessa al tokkootiif ni seentu. Sadiin booda kana keessa akka seentaniin as keessaadha jechuudha. Kan isin lakkoofsa bilbilaa keessan dhoksuutii dandeessan jechuudha. As keessaatii wanta maal jedhu barbaaddu kan isin barbaadatan kunooti who can see your contact information kan jedhu dhumarra barreeffamee ni jira jechuudha. Kanaafi kan isin barbaadatan argachuuti qabdanii who can see your contact information kan jedhu dhumarra waan jiruufi isa kana keessa seentu jechuudha. Kana keessa al tokkootiif ennaa seentanii bifa kanaatiinidha jechuudha. Kan inni isiniif baasu egaan as keessaatii lakkoofsa bilbilaa keessan qofaa wayyuu osoo hin taane wanta barbaadan kamiin iyyuu dhoksuutii ni dandeessu. Kanneen kana akka adreesii keessanii wajjin wal qabatu jechuudha. Kanaafi adreesii keessanii fi lakkoofsa bilbilaa keessan dhoksuu waan dandeessaniif adanarraa gaa kunootti lakkoofsa bilbilaa keessan kanarraa ni cuqaastu jechuudha. Kana keessa akka seentaniin kunoo bifa kanaatiin jechuudha. Kan inni isiniif baasu as keessaa gaa public jechuun namni hundumtuu akka argu gochuu jechuudha. Yoo kan lamaffaarra ta'e immoo friendonni keessan akka ni argan jechuudha. Guutummaa guutuutti dhoksuudhaaf egaa kan isin gargaaru only me kan jedhu kanarra kaachuuti qabdu waan ta'eef only me kan jettu kanarra kaadhaan isiniin jedha lakkoofsa bilbilaa keessan dhoksachuu fi only me kan jettu kanarra kaattu saniin booda salphaatti lakkoofsa bilbilaa keessan isiniif dhokatachuudha. Adreesii keessan illee akkasuma jechuudha. Adreesii keessan wantoota profaayilii keessanii wajjin wal qabatan umurii keessan akkasumas immoo bara dhalootaa keessan kana wajjin wal qabatanii dhoksuudhaafi isin gargaara waan ta'eef kunootti only me kan jedhu kanarra kaattu jechuudha daawwattoota. Kanaaf egaa steppiin isaa kun akkuma agartanii baay'ee tokko salphaadha. Jalqaba seetingii keessa seentu saniin booda kunoo privacy kan jettu kana keessa seentu achi booda akka kanatti naan isiniif baasee jiru immoo dhuma kanarraati who can see your contact information kan jettu keessa seentu jechuudha. Saniin booda kunoo kana lamaan iyyuu ni argattu jechuudha daawwattoota. Egaa kunoo guyyaarraa kana akka barnoota kanarraa waa barattan abdiin qaba. Like, subscribe gochuun immoo hin dagatinaa isiniin jecha yeroo taanu hanga deebinee wal agarrutti nagaan naaf turaa sanan jaalladhaa isinin kabajaa. Ciao.